Hayyada bootota keenya Doyaa Marii teenyetti fufuudhaan ammaan tana obbo Damshoon ammaan tana waliin argamee jira. Hayya egaa keessummoota keenya. Turmaan kana keessa waan baay'ee adda bahe. Dabratsiyoon gabbahee waan haasawee dhageenye. Hayila Maariyaam waan haasawee dhageenye. Akkasumatti Zaraayaas Godoo waan dhageenye jira. Torbaanuma tokko dura wanni dhagehaa turre obbo Lammaa Magarsaatii fi obbo Abiy waan haasawaa turan dhageenye turre. Yeroo san keessatti sadugumatti wayyaaneen tuni kufaatii bira jirti moo laaffattee jirti waan jettu bira gahee ture namni baay'een. Amma torbaan kana maaltu geedda? Fakkeenyaaf Ministeertichi Federaalaa Communicationaa miidiyaan wayyaaneedha kan ta'e zaamiidhaa fi ENN kan jedhu Ethiopian News Network jedhaniin kan ammaan tana Fana Broadcasting jalatti wayyaaneen ijaarratte. Yeroonii fi namni irra guddaan sanuu tiima lama jajjaboo biyyattii san keessatti namni daawwatu. Tapha walakkaatti fidanii ummanni Oromoo akka ummata Amaaraa fixaa jirutti breaking news jedhanii dhiyeessa. Kana laalchisee ministeertichi communicationaa obbo Nagariin dubbate. Wanni kun sirrii miti. Kun ummata walitti kakaasuudha jedhe. Zaraayaas Godoom dhiyeessanii Zaraayaas Godoom kun sii ulaalu jedheen. Sila akka heera biyya sanitti ministeeraatu Zaraayaa jecha. Zaraayaa itti gaafatamaa broadcastingiiti communication. Kun ministeera. Angoo ministeertichaa fuudheeti laayisensii kan nuqullaa akka ta'etti lafa kaa'e. Wayyaaneen deebiftee agarsiisaa jirti moo durumaan wanni kun diraamaadha. Gaarii dhagaa. Kuni waan nuti qo'ata kalleen qabu mootummaa wayyaanee duraanis warra ifii tolfattee ifiif ijaartee ummata Oromoo keessa bobbaasaa jirtu. Keessattuu warra OPDOdha. Bakka lamattis ilaaluu dandeenya. Warra duraan isa booji'amtoota duraan fidde sammuu isaanii dhiitee akka meeshaatti itti taphachaa akka turte beekamaadha. Aangoon isaan qabanis akka waa takka bakka takka irra hin jirre. Kanaan dura Junaayid Saaddoo ifii dirree bahee interview gaafatamee irratti akka aangoota kallee hin qabnee fi wahuma wayyaaneen jetteen qofa akka hojjetan addeessee ture. Kun waan haaraa miti. Arraas taanaan maqumaaf ministeera jettee shuumtee achi keeysi malee fakkeenyaaf Sanbiree Dabreetiis akkuma pirezidaantonni kanaan dura turanitti maqaadhaaf achirra tatta'anii aangoota kallee hin qabnetti ministeera amma jiruus kan sila ministeera odeessiidha. Akka inni aangoo hin qabne xiqqeessanii cabsanii dubbachuun isaanii waanuma dirree jiru. Kun maal jechuudha? Warri aangoo qabu warra TPLF yookaanis OPDO'n maxxanneedha malee waanuma ififidanii meeshaa ifiif dhimma itti ba'an malee waan ifiif waa malatee waa qopheeffatee karoorfatee uummata Oromootiif waa hojjetu takkaan taane. Kanaan duraas waanuma wayyaaneen itti kennite sagantaa isaan kana hojjedha kana godhaa jedhaniin fuutee hojiirra oofti jechuudha. Arragaa kun wanni nu agarsiisu hagam takka gartee ministeera jedhanii achirra kaayan wayyaaneen jalaa oltoohaatti bakkuma adda addaatu kanaan duraas waraana keessattis haa ta'u bakka iyyattuu akka oduu dhageenyutti osoo namichi jeneraala ta'ee jiruuti shaamballiin tokko wayyaaneedha ajaja. Kun beekamaadha. Bakka adda addaatti wanni kanaa deddeebitee ni himamti. Arraas taanaan kun waan nama dinqaatii miti. Wanni isin nu agarsiisu ammoo hagam takka wayyaaneen jara kana dhuunfattee akka meeshaatti itti taphattiidhaa fi tuffii uummata Oromootiif qaban. Guyyaa irraa keessatti illee kan uummanni Oromoodhaa sossoo'insa jiru, kan uummanni Oromoodhaa dhumaa jiru, wayyaaneen ammoo akka tooftaatti dhimma itti ba'aa jirti jechuudha haala kana. Ayyee Bobatri. Arras la Nagarii Leenco resign godhuun qabu. Beetaa onnee qabaachuu qabda dura. Warri isaa walitti qabatan warra isaan mala dhawaniif silaalaniiti barsi mizaananiiti. Namoota hundaa wayyaaniin fuuteef itti ni daatu. Fakkeenyaaf amma teessu gaa nama godhanii kitaaba Tasfaayee Gabraa birratti gartee jirtan fakkaata. Mucaan Sibaata Naggaadha. Abbaa Duulaa dhaqeetuma garafaa ture. Mucaa xiqqaatuma erga. Numa dhufu mucaan immaas tuma deebi'a. Numa dhawa.
abbaan duulaa silaa gaafa sammucaa shaffeen hudduu keessa shaffirraa godhe guyyaaneen arraan tanattiin daansiin dannastu Oromoon taanilleen silaa nagariin faalleen silaa xiqqoo wayya qaban. Jarri kun rakkoo teemparii kontirool godhuu qabu Tigreen tun warri guyyaanee kun akkaan harkatti. Waan aangoo fi qabeenyaa wayyaaniif sagantaa bareeda baafatan. Deception nu godhan abiyyi faa gallakkisanii mootii fakkeessanii dibicha fakkeessanii jarri gabbahee burraaqee baroode alaa fi keessatti waa hunda waliin dhawan amma dhumarra qeeroon harka kannituu dhabame jaraa abiyyi gartee maali lama waan jiru gaafa onkololeessi 21 wajjiin hiriira baana jagam tokko dhaabbadee hiriira hojii baana amma immoo tasgabbaa jagarte wanni isaan fadhan rafaadha jidduu tanatti Oromoon ala jiru kun ni rafne beektaa haasoyni nutti toleeti daydream jetti faranji hirriibumatti fuune harrisuu xiqqoon nu hafe opiidummaa fudhanne oduman beeyna xiqqoon nu cophee miidiyaalee adda addaa keessaan namuutu fudhatee toltee namuu rafe amma lammaan faa wanni isaan taphachaa turane geema haada hanqa isaanii dheereessan haada san keessatti oduu isaan sani jiranii biddeena nama quubsu qibaa barraa beekan jette Oromoon Dabratsiyoon faan quufuu dadhaban aboo kana hiiqaan irraa wanni feete habaddu jedhaniiti Dabratsiyoonis gabbahee waan onnee keessaa qaban ta dhugaa sana haasawan jechuudha. Kan qammaa ture it was deception nama dagu nu daganii aboo Oromoon jabaatte hay bar lammaanuu irraa fuudhaa nuti maaltummaan tana dhiiga nu ganneessise akka jee gartee namni oggalee holaafamu isaan jalatti barbaadamee ture. Lammaan faanni beekan tabaroo akkasii aangoo akkasii akka hin qabne. Gaafni Nagarii Leencoodhaa namichi kun gabbahee waan akkasii haasa'u ani breaking newsiin dhaggeeffachaa ture miidiyaa adda addaarra Nagarii Leencoo rizaayin godhee kajuu yookaan lammaan aaree dhiisee deemee kajuu hayye ifiif lafeen qaban jarri kun duudan qaban beektaa akka bofaati ammoo Uggaa arraan tana Dabratsiyoon dhiiga ilmaan Oromoo irratti hanjamaa godhu dhiirummaa isaa waraana silaa daangaa eeguun male joollee fi haawwanii fi dubartoota irra bobbaasee nama keenya uggaa qaqqalanii fixan uggaa inni kanaan dhaadatu jenosaayidii fuuldura uumuuf deemuufillee if dura nutti himee uggaa inni dhaadatu lammaan faan akkami qoonqoon isaan gakkutti akkamitti akkuma nama karabaattaa adda addaa kan hidhatee basanuu akkamitti danda'e ummanni inni irraa haasa'u bar ni tokkoomna kajuun ummata kana bar. Mee seenaariyoo tokkoon kan namoota opiidiyoo keessa jiru mara sabboonaan jechuun dandeenya. Sabboontoota baay'ee keessa jira. Kanuma akka keenyatti quuqqaminsi miidhaan Oromootti dhagahamtu. Yogguu bakka tana gahan sadarkaa haganaa hoggaa gahan mootummaa tana keessa waliin jiraachuurraa ni baana yoo jedhan dandehan meeshaan takkittiin isaan qaban uleen takkittiin isaan qaban yoo sabboonummaa dhugaa san qabaatan mootummaa qaama mootummaa kanaa teenyee hin hojjennu OPDO'n EPRDF keessaa baane bahuu qabna yoo jedhani. Kana jechuun danda'an silaa isaanii fi waa jaarratanii ifi haasawanii murteessan namaatu isaan tolfate. Isaa waliin dhufanii ta'anii waliin haasawaniitu waan kana murteeffachuudhaaf dandeettii sana hin jirtu jechuudha. Isaanii achi keessaa wal ga'anii ni baana jechuun mootummaa wayyaanee biyya san keessa jiraatanii mootummaa wayyaanee tanaan akkas jechuun dhuma jechuudha isaaniif. OPDO'n akka OPDO'tti saboontonni keessaa jiraatan malee jaarmaya iititaa wayyaanee gammaatti. Tadura jalqabarraa uumamni isaanii galii qabu warri wayyaanee waan isaan uumaniif afaan Oromoo dubbatanii haadha Oromoo irraa dhalatanii akka Tigiriitti namoota yaaduu danda'u tolfatan. Dhaloota haaraa jennee jirraami. OPDO keessa dhaabbu reefuun tana jalqabarratti akka jettetti warra Tigiriinyaa Oromoo ta'ee fi wayyaanee Oromoo ta'ee fi Oromootii sabboonotaa jira. Sabboonotiin irra akkoo isaan irra guddaa beeka. Ammoo dubbiitu irra guddaan isaanii siviil sarvantiidha. Waajjiroota keessa hojjechuudhaan professionaalii warra hojjechaa jiru warra Oromiyaallee fuuldura bulchuuf ta'u. Hojii biyyittii taligaa ummataaf kennuudhaan irratti warra qooda guddaa fudhachuudhaaf ta'u isaan immaas kan biyya tanatti fufuuf ta'u.
dabbalootii warri gubbaadhaa warri karabaattaa walirra tolchee jechoota walirra tolchee yaa'uuni hanqam takka Dabratsiyoon faa gammachiifneedha jaraa gammadu hin jiru jarri wanni dhufeef zarafuuf qeeroon ammoo hin tahuu jettemma amma carraa isiniif kannina mee afaan tolaanuus arrabsaa waan feetan jaati gabbaa uummata Oromoo sossoba aaraffisaa jan deebisaa dur biyya teenyatti hattuu nu gaaduftu biyyee qabrii irraa fidattee manarra facaafti jan akka namni riibaan dammeeyne opidiyoonis jechoota babbareedaa uummata Oromoo irra facaasaati raffisaa jaanii ijoolleen didde ijoolleen qabeenyaas kan nu didde biyyasii biyyiti tun teenya aggaa isii nama chukkaate falma chukkaatu obsa dhabdee wayyaane nama gayyaane beek Leencoo Nagarii Leencoodha isaantoo statementii sanitti kannita beekaadha xiqqeessuuf Nagarii Leencoo Angoo ifiin bahee wanti san sirrii miti jechuudha hin qabu dhuguma baana namichini ifiif itti kannan dura isaan jiijanii deebi'anii isa kana hamilee cabsuuf xiqqeessuuf qaanyeessuuf fuudhanii namicha isaa gadii afaanillee qaceellootti garteen haleelle hanquma Leencoon juullee isaan lachuutuuf isa afaan lammee isaati beekta namichi irruma deeme firraa Nagarii Leencoodha ni xiqqeessi nama dhagayama nama Oromoo hunda kasallaa Aftii bareedduu kaafte biyya san keessatti ministeeronni otuunii fi waajjira muummichaatiin hin mari'atiin gabbaanii hin dubbatan. Egaa rakkinaatu muummicha fi Nagarii Leencootis lachuutu mootummaa nimicha kaane nimichoonni ni je ani hin jenneen inni ichi fudhatee lachuutu gatiin qabanii je. Ayye mee amma waan nama kofalchiisullee miti. Amma kan opidiyoo jenneetti. Mee ala kanatti as deebina. Opidii warra dila hidhameessa. Obbo Maraaraa Guddinaadha. Baqalaa Garbaa. Obbo Baqalaa Garbaadha. Dajanee Xaafa. Kanneen biraatiis. Arraan tana dagannee jira. Baruma dabre mana hidhaa keessatti ibiddatti kaayanii du'aa fi jiraallee addaan hin beekne. Reefka keenya addaan hin lakkaawwanne kam dhabne kamiddu jira addaan hin beekne. Faanan buune gubate torban tokko faasofne. Inuma callifne ala kana. Abiyyii fi Lammaan kana fuune akka warra bilisa baasaadhaati odeessuu eegan. Baqalaa Garbaatii fi Maraaraa Guddinaadha. Akkamitti dagataman? Moo uummanni Oromoodha yaadannoo yeroo gabaabduu qaba. Uummanni Oromoo ilmaan isaanii hin irraanfatu. Uummanni Oromoo gootota isaanii hin irraanfatu. Uummanni Oromoo warra hidhaa jiru hunda akka gaafatetti warri siyaasaadhaan biyya keessa kan jiru jechuudha. Biyya ala akka irraanfate akkuma ammatti dhumarra kaafte kana. Deebiinsaa miidiyaadhaatu kabar godhuu dide. Miidiyaa yaadachuu dide. Miidiyaalee Habashaa kana yoo laalle oggu hunda waan dalagan irratti sababa tokkoon fidanii nama isaanii hidhame maqaa tokko kaasan. Uumaan fidanii kaasan. Abaluu jedhaniiti sababa saniin namoota kaan hunda maqaa dhawan jechuudha. Keenya kuni hidhaa jiru amma warra akka Baqalaa Garbaa faa Mararaa faa warri Eurooppiyaan Yuuniyeenii illee deddeebi'ee dubbatu. Miidiyaaleen keenya diras isaan kana olin kaasu maaliif namootiin political intention fadhii siyaasaatu duuba jirata. Namootiin kun yoo hizaabarra beekaman amma namni akka Baqalaa Garbaa nama Oromoon hundi jaalattu. Namootii kana popular godhuun fadhan Maandeellaa biraan nutti hajaanii yaadanta. Namootiin beeku gaa hedduu akkammaan tana afaaniin jiran kan odoon ta'in galii qaban ta'a bar namootiin ilmi namaa hundi galii qaba. Warra Angoo hawwu jira. Warri kun namootiin akka Baqalaa spotlight irra akka dhufan. Dammaqii lakkii Oromoo bahaadhiyaa walitti dhaabini amantii kutaa waliin qoqqoodini biyya si dhuunfattee aana galani. Dammaqii lakkii Oromoo bahaadhiyaa walitti dhaabini amantii kutaa waliin qoqqoodini biyya si dhuunfattee aana galani.